Warra warra maariffaa kunula warrumti reerreen ishee Itoophiyaa keessa deemtu kunillee nuti ofiin jetti. Salaam nan jetti. Okay, isa akka maajistiitti yoo fudhatte fudhadhu garuu obboloota koo gaafa Yesuus jedhee dubbatu member of that groupii akka ta'an yookaan immoo amantoota warra amantaa san hordofan akka ta'etti fudhadhu gaama Yesuus Kiristoos obboleessa qabaa obboleessi isaa ebeloo ani waan kana yoomna rakkise Roman si gaafate kana si majistiidhaan fudhatte aadaan isaanii immoo aadaan isaanii relatiivii isaanii warra ta'ellee warra amantaa isaanii yookaan waan tokko wal fakkaatanillee obboleessa koo jedhanii waamu jechuudha. Inni manni isa kana maajistiin jedhu akkasatti jettuu kanattis ani illee iddoo sana nanne maaliif jennaan obboloonni keetii fi maaloon keessi barbaadu jennaan warroonni ajaja waaqayyoo raawwatan hundumti obbolaa kootii jedhe haadha koo haadhoo kootii jedhe kanaafuu waan kanatti membarsii miti maan wantinaa miti yoonaan jette maajistiidhaaf yoonaan jette inni kun sirri inni kun isa dhufu kun immoo si mata duree ani irraa dubbataa jiru miti jechi kottaa jettu baga dhabamte atillee baga qabamte anasuma irratti yoonnaa beegaariidha abdiin ani wannan qabame tokkoon qabu konseptii kitaaba keenyarraa adda bahee jiru dogmaadhaan adda bahee jiru qanoonaan adda bahee wani na qabullee jiru ani anatu si qabe cufa Yesuus obboleessa qaba itti gaafa dura waan dubbachaa turteef ani si qabee jira ammaasitti. Oomin Dubbattee jira obboleessa qaba itti kana dura mana wayii keessatti barsiisaa turte. Qabamteerta si qabame. Mata duree kana yoo lafaa uumteesi wallahi amma beektu caalaattan si barsiisa akka inni obbolaa qabu. Hanga of beektu caalaa akka Yesuus obbolaa qabu hammatu bartuun si godha. Baguma deebitee bootaa keetitti baguman kaadinii qaalii keessa dura. Maal akka daree ammayyaadha bakka kanarraa. Qabamteerta. Ani akka warra Ayyoon nama waame wanti waamame illee jiru wanti kan waame illee jiru. Isa akkasii fudhadhu bira darbii ani garuu waan ati barsiistullee waan si dhaga'u sitti hin fakkaatin hin qabamtaa ana bira darbuus hin dandeessu. Kanaafuu ani iyyuu obboleessa isaati. Amantaa isaaf yoo fudhatte obboleessaa ta'uu dandeessa. Amma ala jirtutti ta'uu hin dandeessu. Diina taata. Amantaa isaatiin. Amantaan nama nun amana waan ta'eef anillee amantaan nama nun amana waan ta'eef anillee obboleessa isaati. Ragaa fidi Yesuus Kiristoos Musliima amana kan jedhu ragaa naa fidi. Muslim jechuun hiika isaa sii galeeraa hiika isaa sii gashaa nama fedha ofii dhiisee fedha waaqayyoo fedha rabbii tokkichaa. Naa galee jira jechuun. Anis fedha koo dhiisee fedha rabbii tokkichaan hordofa fedha koo raawwadhu fedha rabbii malee. Bakka Musliima jechuun Ingiliffaan waan sii galu ta'e monotiisis jedhame akka keenya pooliidhaan an jechaa jirtani. Dheeraan jedha. Kanaaf anoo fedha koo duukan bu'uu fedha sana ergee malee jedha. Anillee fedha koo duukan bu'uu Yesuusis akka jedha. Warri fedha waaqayyoo fedha sagaara sana raawwatan hundumtu obbolaa kootii jedha. Kanaafuu fedha abbaa isaa fedha tokkicha waaqayyoo sana raawwadha waan ta'eef obboleessa Yesuus abbaan caalii. Okay, barsiisa isaa duuka erga buutee enjeela isaa naa fidi. Maal jettaa? Enjeela inni barsiise naa fidi. Maal jechuudha? Enjeela maal enjeela jechuun maal jechuudha? Hin beektu taanaan rakkoon qabu. Enjeela maal? Wangeela ishee afaan keenyana xiqqoo arabiffaa haasa'uttani si dogoggorse bakka. Wangeela afaan keeti moo wangeela jechuun? Wangeela Yesuus Kiristoos barsiisa Yesuus Kiristoos isa injeela zabuura injeela jedhee quraana keessatti kaa'u sana keessa tokko naa fidi. Maaloo? Erga Yesuus Kiristoos duuka buutee barsiisa sana kennee jiru wadene injeela isaa. Duuka maaf barachaan duuka bu'aa Israa'eloonni duuka bu'anii warri yeroo sanatti ergame isa warri Israa'eloota warra ammaatu hin taane warri yeroo inni ergame duuka bu'aa malee duuka bu'u miti barra barsiisa inni barsiisu sun barsiisa koo waan ta'eef abbaa caaliitiif Yesuus obbolaadha. Fedha isa waaqayyoo gaara tokkicha sana raawwadha ka. Kanaaf hin beeku jechuun ni dandeessa isa kana biraa dabaru.
Hin beekuu miti barra fedha waaqayyoo isa olii sana raawwadha waan ta'eef obboleessa jechuun Yesuus. hin beeku hoo jettu Yesuus Kiristoos hin beeku barsiisa isaa hin beeku jettee bira darbuu ni dandeessa. Situ naa uuma miti jecha hin Garuu deebisu. yaa jechuun garuu quraana kee keessatti warri Ammati warri zabuura daawwit injeelatti amanu isaantu sirriidha jedhee ragaa ba'a. ati beektee pirootestaantii miti miti Ani ortodoksiidha. ortodoksii. Ortodoksii eenyu ta'e isin jennaan taate? Ah? Ortodoksii. Ta'i Ortodoksii ta'ii. Ortodoksiin sirriidha. Ortodoksii filadhuu ta'e ortodoksii ta'e kan siin jedhu eenyu jira? maquma shiirra yookaan ortodoksii tawaahidoo jechuun daandii sirrii jechuudha. Eenyutu moggaase? Daandii sirriin filadhe jechuudha. Eenyutu moggaase maqaa kana? Abbootatu moggaase. Eenyu isaan? Abboota jechuun warra wangeela kana barsiisaa dabarsaa as ga'an jechuudha. Eenyurraa? Waa Yesuus hin barsiifne barsiisanii jira. Yesuus bartoota 12 qaba. Bartoonni 12 warra isaanii gadi barsiisaa muudaa as ga'anii. Bartoota keessaas haa ta'u Yesuusis haa ta'u yookiin immoo bartoota 12 haa ta'u namni ortodoksii ta'e jira. Ortodoksiin addunyaa guutuurra jira. Ortodoksiin bifa lama qaba. Isa naa ibsu wattee si ibsuu hin danda'a. Eessa jiraan jenne ragaan qaban malee firoonni kooyyuu jiru warra ortodoksii ofiin jedhan. Sirriitti bichaa miti kanan beeku. Ani kanas hin jedhu. Ani barattoota keessa Yesuusis haa ta'u yookiin barattoota 12 keessa namni ortodoksii ta'e jira. Ortodoksiin bee waldaadha. Amantaa miti gooftaa koo. Okay, ati waldaa jechuudha. Ani kiristaana. Ani kiristaana. Amantiin kee hoo? Itti waamama waldaa kiyya kan na gaafattu hoo ta'e ortodoksiidha. Ortodoksiin amantii miti mini? Maqaa waldaati. Malee amantii miti. Ati shi'aa fi suniin musliima akkam natti himee isaan lamaan? Ani shi'aa fi sunni isin beekuun. An amantii ortodoksiin amantii miti miti isin jedhe. Okay. Shi'aa fi suniin beektu? Hin beeku. Ati musliima taayipii kam keessa jirta? Musliima asuma rabbi moggaase bichaa keessa hin jira. Okay. Musliimni biyya Iraan jiruu fi musliimni Itoophiyaa keessaa maalaan adda jiru? Oromiyaa keessa la anti sinzar waxicha laaqi malee. Ani Oromiyaa keessa hin jiraadha. Okay. Yoon beekne kaasin barsiisaa yoo ati yoo har'a baradhu. Guyyaa biraan barsiiftaati ammaaf amantii ortodoksiin amantii miti mini. Shi'aan amantiidha sittiif. Hin beekuun jedhe waan hin beekne natti himin. Ndee? Okay. Suniinoo. Adida, ana gefatu, ani shi'aadha, ani ebedu jedhe yoo nachi as fide, maa inni kun naan jedhe, ani waan qabadhee sitti hin dhufne maal kan biraa kan alagaa natti fiddeetti na waan na gaafatta. Alagaa waan ani hin beekne, waan an baadheen deemne. Hin beektu yoo ta'e kiyya kun isiin galu warra beeku naa dabarse. Ortodoksii miti ka amantiin. Amantiin ortodoksiin amantii miti mini waldaadha malee. Amantaan kiyya kiristaanummaadha beektaa kiristaana. Kiristaan amantiidha. Kiristaan amantiidha. Yaa kiristaanummaan amantiidha yes. Ragaa. Ragaan Hibroota keessatti illee barreeffamee jira. Iddoo kamitti? Nan bana. Waan nan fudhadhaa kitaaba. Eshi. Jedh iddoo isaanitti. Maragaa biraan qabu garuu akka jiru sitti nima. Amma naa kennuu hin dandeessu amma. Amma si kennuu hin danda'u ragaa biraan qabu. Hin jiru jechuudha. Jira. Hin jiru odoo hin taane jira. Yoom fidda? Yoom fidda? Okay. Ammuma sa'aatii naa kennite siifan baasa. Jechuun maa jiraannan rakkoon qabu jechuun amma haala mijataa keessa iddoo hojii jirta taanaan amma hin cannaqamin. Galgala faatti jechuu dandeessa. Kenna.
Agastino bira dubbisaa ustaas. Yeroo naa kennaa jedha. Ata so atte suna jala di darta darga selasi wa mati ya. Ustaaz wallaahi na bira jiru jarri kanaaf callise. Man rakkoo jira abbaa caalee waan isin gargaaru jira? Lakin anci sarem bolen. Haji nanti dubbat terus je. Nama mana order file entore. Eeyyo. Kam jirtu abbaa? Dubbadhaa afaan duwwaa taa'ee cubbuu yaadadhanii dubbadhaa hin taa'inaa jechuudha. Isarana fani dua tahu udah dabba magal toko biaya kenya tuh. Abbaa Jaalii Abet. Musliimni amantaadha. Laki. hojii ergamoota 26 28 Hojii ergamtoota 26 Aishi. akkasumallee hojii ergamoota 11 illee Didami saddeet jedha. Agrippaan yommus Phaawulosiin yeroo dhuma gabaabduu keessatti kiristaana na gochuuf jetta jedhe. Kiristaanni amantii dha. amantiidha. Okay, isaan duratti immoo ergamoota 11 Herreessa jira amantiidha kan jedhu. Kiristaana jechuu koo sirraa dhagaan jira aman kiristaanni amantiidha kan jedhu nabi malee amantiin kiristaana ta'uu isaa nabi malee. kiristaana na gochuu barbaaddaa hoo jedhu maal jechuudha? Musliima na gochuu barbaaddaa hoo siin jedhe maal jechuudha? Musliima jechuun silaa amantii miti barbaabaa kiyya. Musliima jechuun warra amantii sana hordofudha malee. Kiristaanota hoo jennu immoo warra amantaa sana hordofu. Kanumaafuu ergamoota 11 dubbisi dhaqiiti. Ishi asirratti amantiidha kan jiru hin jiru 26. Yeroo isaa argettis garaan tokkotti isa fide. Waggaa sana guutuu waldaa sana wajjin wal arganii namoota hedduu barsiisaa turan. Barattoonni jalqaba duraa Anxookiyaatti kiristiyaanota jedhamanii waamaman jedha. Kun maqaa barattootaaf kennamedha. Amantii maqaa amantii miti. Barattootatu kiristiyaanota jedhame malee amantiin kiristiyaanota yookiin kiristiyaana jedhame hin jiru. Maal jechuun maqaa kennaniif jechuu keeti? Eeyyee. Jalatu waamame malee kiristaanatu waamamedha. Amantii kiristaanatutti waamame otoo hin ta'in barattootatu kiristiyaanota jedhamanii waamamani. Ati eenyu wangeela akkasitti kan barsiistu? Anis barsiisan jira fudhadhu. Ish amaariffa sii banu yoo afaan Oromoo wangeelli maannoo. Amaariffa bira sin naqini. Amaariffa wajjin waan deemuuf kan amaariffa bannee dubbisnu. Hibruu bira sin naqin, amaariffa bira sin naqini akka barsiisa wangeelatti kiristaanota jechuun warra amantaa kiristaanaa hordofan jechuudha. Bartoonni kun immoo bartoota amantaa kiristaanaa kan jedhu dhabeetanii wanta si gaafataa jiru qoboo kiyya. Amantaa kiristiyaana jedhamutu hin jiru barra. Duuka bu'oota Kiristoos jechuun amantaa kiristaanaa warra hordofan jechuudha. Duuka bu'oota jechuudha. Amantaa kiristaanaa kan jedhamutu hin jiru hin jedhee barra. Ati hin jiru jechuun ni dandeessa akka hin jirre siin በቤተ ክርስቲያንም አንዱ ዓመት ሙሉ ተሰበሰቡ ብዙ ሕዝቡንም አስተማሩ ደቀ መዝሙራትም መጀመሪያ በአንጾኪያ ክርስቲያን ተባሉ። ደቀ መዝሙራት ክርስቲያን ተባሉ እንጂ ሃይማኖት ክርስቲያን አልተባለም። ሃይማኖታቸው ምንድን ነው? አያንት ክርስቲያን jechuun amantii jechuudha ragaa maal qabda? Okay, akka barsiisa wangeelatitti maal jechuudha kiristaanota tabalu jechuun? Kiristaanota jedhaman kiristiyaanota jedhaman barattoota tokkoon barattoota jedhame malee amantii miti. Okay, barattoonni sun gaafa jedhaman maal jechuu isaaniiti? Barattoota maaliin beekaa kan barattoota maal kun barattoota kun afaan Ingiliziidha bara afaanii fadha. Okay, hin beektoota hin dhaggeeffadhu waan inni jedheef sitti nima. Hin beekuun jenne barra.
Barattoota jechuun barattoota bakka waan nama dhibu miti kun. Wanta si jechaa jiru. Barattoota jedhamu hin jenne bartootaan kiristaanota jedhamu. Bartootatu kiristiyaanota jedhamanii waamaman. Barattoonni yeroo duraatiif kiristiyaanota jedhamanii waamaman. Kun kiristiyaanota kan jedhame barattoota waamame malee amantiin kennaa har'a maal jedhama? Ortodoksii jedhama moo kiristiyaana jedhama? Kiristaana jedhama. Amantii ta'uudhaaf kiristaanii ragaa. Kennoo ragaa si kennaan jira. Akkamitti akka kiristaanaa? Amantii miti kun maqaa barattootaaf ummanni kennedha iddoo sanatti kennamedha. Maqaan kenname sun maaliif kenname natti himi? Kan jaraaf kenname immoo kiristiyaana jedhamanii waaman. Kootidha moo kaabortaa jedhanii? Tiimiin tokko fakkeenyaaf garee 8ffaa, garee 6ffaa, garee maalii yoo jenne maalii waamame jenna? Hin jennu maal? Tiimiidhaan jarri ta'anii achi keessaa wacanii wal barseeninaan waan isaan wal barsiisan leenu nuun galle barattoonni yeroo calqabaatiif achitti kiristiyaanota jedhaman amantii kiristiyaana jedhamutu hin jiru barra. Yaada kee ibsachaa jirtamoo barsiisa wangeelaa dabsaa jirtamoo yaada kee ibsachaa jirtu? Barsiisa wangeelaatiin amantiin kiristaanaa amantiidha kan jedhu fidi ragaa. Barsiisa kiristaanotaatiin iddoo sanitti maal akka jechuu barbaade na dhageeffattamoo yaada kee ibsatta? ولا خير في الدنيا لمن لم يكن له من الله في دار المقام نصيب فإن تعجب الدنيا رجالا فإنه متاع قليل والزوال قريب جلني انجروا من دين كريستانا جرمو hinjiru ati akka jiraanne sin barbaada akka badus waan barbaaduuf inni diriimii keetii abjuu keetii kitaabni garuu lafa kaa'ee jira. The dream is the master of success irra mallattoo dreamii kasii qabaachuun mallattoo successiinsa yeroo dhiyootti argamu jechuudha bara. Atu naa mirkaneessite. Abjuudha inni. Si. Amantiin kiristaana jedhamu jiru ishee. Jira. Fudhadhu jechuun hin dandeessaa. Xiqsiisii kenneera. Ragaasii kennee. Nambaneen dubbisaati. Hojiin si rakkisaa jira waan ta'eef. Yoonkiin immoo galgalatti qophaa'i kottu si rakkifnelleeti. No. Ragaasii kennee barani. Naan rakkisni daqiiqaa hin turre barani. Ragaa wannan qabuusi si kenne. Eessatti akka maal jedha? Ani maqaa barattootitti waamaman si gaafadhe moo maqaa amantii keen si gaafadhe? Amantaa kaname dura Yesuus Kiristoos gaafa gara lafa kanaa dhufu bartoota isaa barsiise. Bartoonni isaa immoo warra itti aanan barsiise. Bartoonni amantii maal barsiise Yesuus? Amantii maal barsiise Yesuus? Kiristaanummaadha. Maqaan isaa Kiristoos jechuun warra isa duuka bu'an jechuu barru. Amantii kiristaana barsiiseera Yesuus? Ragaa. Abbaa Caal. Yesuus Kiristoos jennaa barru. Kiris jechuun maal jechuudha? Afaan maaliiti kiris jechuun? Okay. Isheetti kolfa dura buuste kun baay'inaan kolfisiifti naanis. Kiris jechuun afaan warra maaliiti? Afaan warra Giriikiiti moo afaan warra Ibrooti? Abbaa Caalii gaaffii hin qabu. Ichi maa xiqqoo naa obsime. Gurbaa? Jechi kiris jedhu sun afaan eessaati? Warra kiristiyooloojii hundeesse afaan warra eessaati? Okay. Afaan Kiris inni jedhu afaan Giriikiti. Giriikonni Yesuusii biyya lafarra jiru Yesuus dhalachuu dhaga'aniiru ergamuu isaayyuu. Suni kutaa biraan nu geessaa? Suni naan hin jedhin. Ani gaaffii kosiriitti na caqasi. Giriikonni utuu Yesuus dhalatee biyya lafarratti barsiisuu isaayyuu dhaga'aniiru moo erga Yesuus ol bahee dhaga'anii misire Yesuus hin jirre? Dhaga'uu isaaniitii fi dhaga'uu dhiisuu isaanii miti amma rakkoon. Ani barataa Yesuus keessaa immoo ishi namni tokko namni afaan Giriikii keessaa namni barattoota Yesuus keessaa tokko jira? Barattoota Yesuus 12 keessaa namni Giriik kan jira? Giriik kan dhaga'u jiraachuu danda'a. Paawulos fakkeenyaaf. Ani kan Paawulos barattoota 12 keessa hin jiru qomoo waan siin jechaa barattoota Yesuus keessaa namni Giriik hawwiin jira?
boodarraa Phaawulos dabalatee warra dabalamee jiran Phaawulos loltoota. Yesuusii ol bahee waggaa afuritti ijoolleetti dabalame namichi onatti na dhagaye istirii beeki waan istirii isaanii. Ani kan isin jedhu Yesuusii lafarra jiru. Yesuusii barsiisaa jiru. Warri Giriikotaa Yesuusitti dhufanii Yesuusiin beekaniyyuu beeku Yesuusuma ganama jedhamu dhalachuusaa beeku Galiilaa keessatti. Mishiniin inni jalqabaa Yesuus Kiristoos hoolaa bade yookaan immoo Israa'eloota daandirraa goraan deebisuudha. Mishiniin inni itti aanu immoo uummata biraallee. Ani meeshiniin isaa maalidha? Viijiniin isaa maalidha? Yesuusiin hin jenne. Giriikonni Yesuus biyya lafaa irratti dhalatee barsiisee addunyaarraa deemuusaa utuu inni jiru moo erga ni deeme dhagahan Giriikonni? Yeroo barbaadan dhagaan inni ajandaa keenyaa hojjetamu. Yeroo barbaadan erga ni deeme kiristiyaanii kiristoosiin moggaasan yoo ta'e maqaa Yesuus miti maqaa Giriikonni erga Yesuus ol bahee moggaasanii malee Yesuus yeroo biyya lafaarra jiru Kiristoos jedhamee hin beeku jechuudha. Finni dubbii. Inni yaada keetii kitaabni keenya lafa kana. Yaada koo miti kunoo macaafa sii dubbisu. Macaafa sii dubbisu. Kitaabatti amanna malee yaada keetii. Sii dubbisu kitaaba kee. Kitaaba kee sii dubbisu. Dubbisi maal kan jedhu. Eshi hojii ergamtoota boqonnaa 11 lakkoofsa 19 sii kaasa. Ari'atamuu yeroo Istifaanos du'e waldaa irratti ka'e sana keessa amantoonni hamma Finiiqee hamma Qobroositti akkasumas hamma Anxookiyaatti bittimmaa'anii turan. Yeroo erga Yesuus ol bahee erga biyya sana keessaa ari'atamanii biyya sana keessaa kaan du'e kaan ari'atameeti. Giriikonni dhaga'uun ishee sirriitti naa qabadhu. Ari'atamanii bittimmaa'anii iddoo adda addaatti bittimmaa'anii turan. Lafa dhaqanitti immoo dubbii gooftaa Yahuudota duwwaatti ni himu turan. Barattoonni yeroo gaddeeman. Erga barattoonni biyya sanaa faca'anii Yesuus ol baheeti kan isheen dhageessu. 20 sii dubbisa dhaggeeffadhu. Isaan keessaa warri Qobroosii fi warri Qareenee garuu Anxookiyaa yommuu dhufan dubbii gooftaa warra Giriikotaattis immoo dubbatanii gooftaa Yesuusin misraachoo himanii. Giriikonni reef dhageessi. Ergasii Kiristoos jettee moggaafattee jennaan maqaa kiristaanota jedhamullee isaantu isin moggaase. Yesuus Kiristoos jedhamullee nageenye. Amantii kiristaana jedhamullee nageenye. Ortodoksii yookiin daandii sirrii isa jedhamu kanallee nageenye. Kun erga Yesuus ol bahee waan moggaafame hundi maqaansaa. Ragaadhaan an siibse. Lakki ragaa fiduu dandeessa garuu wannaa tachi dhaqxeef naa galuu dide namni Giriikonni Yesuus dhagaanii booda dhagaan. Yesuus Kiristoos kan jedhamu kana amma nutuyyuu Giriikotarraa dhagee Yesuus Kiristoos jechaa ni jira malee Yesuus takkuma Yesuus jedhamullee nageenye Kiristoos jedhamullee dhageen beeku Yesuus. Amma immoo alama ta'eef jechuudha. Alama jechuun afaan Arabaa keessatti maqaa beekamee jechuudha. Giriikonni kun Kiros jechuun maal jechuu anaan jette? Kiros jechuun afaan maaliitiin afaan Giriikiitiin an jette. Kanaafuu Kiros jechi jedhu kana warra Giriikotaatu erga Yesuus ol bahee ture erga barattoonni biyya Galiilaa keessaa badanii ari'atamanii erga jedhanii erga sanaadha Giriikotatti himanii waa'ee Yesuus kana yoo jedhatu. Giriikonni achumaan Kiristoos jettee Yesuusin moggaaf ture. Akkasii miti Abbaa Caalii na dhaggeeffachuu dandeessaa? Giriikonni utuu Yesuus biyya lafaarra jiru waa'ee Yesuus dhaga'uu isaanii ragaa qabda. Laal Kiristoos jechuun afaan Giriikitiin gara amanoo anointed one jechuudha. Anointed one yookaan masii jechuudha afaan garaagaraati. Afaan Giriikitiin Kiristoos jechuun meaning anointed one yookaan masii jechuudha. Waan sin jedhu nagaartaa Giriikonni lagaa fi kosiritti naa caqase. Giriikonni utuu Yesuus biyya lafaarra jiru waa'ee Yesuus dhaga'anii beeku takka. Inni waan biraati. Waan biraa miti kaa waan biraa naan hin jedhin gaaffii koo deebisi malee. Yoo isa jalan dhokadha jechuu barbaadde dhokachuu dandeessa garuu inni waan biraati. Ani dhokadhu eessallee hodhoo biyya koo keessa jira. Oromiyaa keessallee hin bahu. Oromiyaa keessa jiraadha. Ani iddoo dhokachuullee hin barbaadu. Ani 4 kiiloo jedha naannee yoo barbaade masaraa fedhe jedha naannee daawwaa nan barsiisa amantii Islaamaa sodaa tokko malee bilisaan biyya koo keessa jiraadha dhokannaallee naqu. Iddoo waan tokkotti illee ani gaaffii si gaafadhu natti himi. Suni mirga keeti. Ani ana siin jedhee Kiristoos jechuun maannee afaan Giriikitiin siin jedhe hiika san sitti malee. Kanaafuu Yesuus Kiristoos jedhamuusaa Yesuus utuu dhaga'iin ol bahee kaa.
Giriikonnoo barattoota Yesuus keessa namni Giriikiin hin jiru tokko. Giriikonni erga Yesuus ol bahee dhawwama Yesuusuu dhagahanii lama. Erga sanaallee Yesuusiin Kiristoos jedhaninnaan achirraa fudhanii maqaa kiristaana jedhamullee warra Giriikota warra Kilorsha warra jedhamtu warra naannoo Anxookiyaa naannoo maannoo biyya Orxaayibaan Ordogaan kun maashin jedhamti. Harkaa baddee wallahi. Turkii jechuudha. Wanni soba akkasuma sobni nama harkaa bada. Lakki haala soba miti barsi. Jara kanatuyyuu Yesuusin erga ijoollee olii gad battimmaa'anii barattoonni babbadanii faca'anii jedhanii biyya Turkii keessatti naannoo Turkiitti Giriikonni waa Yesuus dhageesse Kiristoos jette. Maqaa kiristaanallee jaratu moggaase malee maqaa barattootaaf illee isaantu moggaase malee amantii kiristaana jedhamu Yesuus hin beeku. Yesuus Kiristoos ofiin jedhamullee hin beeku. Yoo ni beeka jettee morragaan dubbadhu. Okay, Yesuus Masii jedhama moo hin jedhamu? Masii jechuun afaan maaliiti? Okay. Dubbadhu maal? Masihii jechuun maal jechuudha? Akkuma afaan maaliitiin? Afaan maaliitiin? Afaan Arabaatiin haa ta'u Masii jechuun maal jechuudha? Afaan Arabaa keessa hin jiru jechi Masii jedhu. Afaan maaliitiin siin jedhe kan isaa dhiisi. Maaf Arabiffaa ta'u minaan maal laxxati? Waan beekturraa na dubbisi. Waan beekturraa na wajjin dubbadhu. Waan beekurraan sitti maa jiru? Bakka walumaa galatti amantiin ortodoksiin waldaadha naan jette amantii miti naan jetteetta. Kiristaanni immoo amantii naan jechuuf ragaa dhabdeetta. Yoo goolabne gaarii ta'a kanarra baqqaatis hojii irraan kaatin arga. Ani kiristaanni amantaa ta'uu ragaa si dhiyeesseera. Fudhachuu dhabuun mirga keetii. Uummanni kolfaadha bara erga silaa kan koomentiin jedhi kan viidiyoo ba'u jedhi sitti kolfaadha namni bara. Kan kolfaan anni bu'anii ofitti amanaadha. Kan na dhibaa jiru wangeela irraa waan asitti mu qofa dhugaa sitti mu yoo fudhatte na dhibuu danda'a garuu. Yeroo baay'ee maaluma si fidee har'an jee maalo milishaa makamtu qabee si fidee siin har'a. Milishaa makamii qabee si fidee siin har'an jedhe ajaa'iba. Dubbii ulfaataatti. Milishaa dhiitee kufaan na fide. No. Milishaan jabduudha bara. Dhiitee kufaan na fide milishaa. Kan biyya isaati inni miti qabee si fide kun akkasitti adara har'a fatanaa kana keessa maaluma si gashinye wal. Dhiitee kufaa. Mee cima hojjan dubbadha takka bakka asin ga'u kenna. Har'a hojii irraa kaatteetta. Ani har'a boqonnaan qaba waan ta'eef mana taa'e har'a hin deemnen. Akkasitti wal jalaa miliquun gaarii nagaan bula. Guyyaa gaarii halkan gaadessi ta'u. Miliqoo jedhamu beeri. Kenna gaafiin qabaayyuun bahi. Anarra gaafii qabdaa cima. Gaafiin qaba kenna waakilii nuu goota jedheen. Gaaffii kee Waaqayyo siif haa deebisu isheetti fufi. Waaqillee akka naa deebisu abdii dhuman qabaa. Otoo bartoonni kiristaana hin jedhamin ture dura amantiin isaanii maal ture? Amantaan isaanii duuka buutota Yesuus Kiristoos turan. Jechuun duukaa buutota jechuun immoo amantii jechuudha. Duuka buuta Yesuus Kiristoos jechuun kiristaana jechuudha. Sana dura otoo achiin gahiin dura bartoonni amantiin isaan keessa jiran maaliin? Yesuusumtu amantiin isaa maal ture? Maal keessa ta'ee barsiisa ture? Yesuusumti mataan isaa amantii Yihudii sana keessa ta'eetu amantii Yihudii sana fudhatee barsiisa moo amantaa isaa maal ture? Bartoonni immoo amantaa maalii keessa akka ta'an barbaada ture? Jechuun bartoonnoo sana boodadha kan maqaan kun kennamee fi Yesuus bartoota sana amantii isaanii maal akka ta'een beeka ture? Yesuus Kiristoos hin dura bartoonni sin turre amantaan saniin dura ture maaliin jettee ona gaafatte sitti himuu danda'a. Kenna dhiifama nan hubanne na fakkaate dhiifama. Yesuus normaal dhufee barsiisaa jira. Bartuu 12 qabaa. Yeroo inni bartuu 12 kana barsiisu amantiin bartoota sanaa maal ture? Kun warra amantaan qabne ture. Kun warra seeratti bulan seera hin beektamiti kakuu moofaa keessa seera Musee seeratti warra bulan ture. Kun illee warra surmayyuu ittiin bulle. Paawuloos fa'aa fudhatte nama hamaa akka ture booda
Yesus Kiristoos akka inni duuka bu'e seenaan ni dubbata. Warreen kun warra seeratti bulan warra Jiwishoota warra ta'an warra seeran bulan higga libboonaa warra jedhamu wanna jedhamu.